inamanta waaqayyo waasiin jechuudhaaf jira waasitti dubbachuudhaaf jira keellaa rakkinaa wayii si duraa kaasee eebbaatii yaanne sana walitti si baasuudhaaf waaqayyo galgala kana waasiin jedha ameen lallaba waaqayyo isaa eebbisu buleessi keenya ganama haala gaariidhaan nu tajaajile waaqayyo bara isaa eebbisu kallattumaan hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru wajjin ilaalla of qopheessa afurri qulqulluun akkuma inni hojjetetti hojjenna nus isa dhageenye deemna waan ta'eef nan dubbisa waldaa kiristaanaa Anxookiyaa keessaa raajonnii fi barsiisonni turan raajonni barsiisonni waldaa Anxookiyaa sana keessa turaniidha isaanis Barnaabaas Simiyoon isa gurraachicha isa jedhamu Luukiyoos nama biyya Qareenee Maana'ee isa Heroodis abbaa biyyaa wajjin guddate Saa'olis turan jedha isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa xoomaas utuu jiranii afurri qulqulluun Barnaabaasii fi Saa'oliin hojiin itti isaan waameef addaan anaaf baasaa jedhe afura qulqulluutu itti dubbata warra xoomee kadhachaa turetti dubbata Barnaabaasii fi Saa'oliin hojiin itti isaan waameef addaan anaaf baasaa jedhe afura qulqulluutu itti dubbata yommus itti dabalanii xoomanii erga kadhatanii booddee warri hafan harka isaanii mataa jara lamaan irra kaa'anii hojichaaf isaan ergan galanni waaqayyoof haa ta'u kutaa kana keessatti waldaa biyya Anxookiyaa jedhamu keessa jirtu tokko jira waldaa dhiiga Kiristoosin hundoofte waldaa jechuun isa gamoodhaan ijaarame fooqii irratti ijaarame kana miti waldaa jechuun dhagna Kiristoosin kan ijaarame biyya lafaa keessaa bitamanii dhiiga Yesuusin bitamanii warra dhufan warra wangeelli isaan booje warra Yesuus isaan booje warra bakka tokkotti argamanii gooftaa waaqessan jechuudha kanaaf walgahii qulqullootaa jechuudha kanaaf walgahii qulqullootaa gidduutti immoo waaqayyotu argama waaqayyotu hojjeta kanaaf waaqayyo waldaa isaaf immoo kennaa garagaraa kenneera kennaa nama waldaa keessatti ittiin tajaajillu hundumti isaa kan dhuunfaa keenyaa miti kan waaqayyooti kan waldaa kiristaanaati raajiin waldaadhaaf kenname barsiisaan waldaadhaaf kenname paasteriin waldaadhaaf kenname inni faarfatu waldaadhaaf kenname kanaaf egaa waldaa isaa akka tajaajilaniif saba isaa jechuudha warra dhuunfaa waaqayyoo ta'an akka tajaajilaniif waaqayyo isaanuma gidduudhaa nama ta'u dibee kaasaa ture nama barsiisuu danda'u nama raajuu danda'u nama dhukkubsataan harkatti fayyu nama dinqiin harkatti ta'u nama gorsu nama saba waaqaa geggeessu isaanuma waldaa waaqayyo san gidduudha waaqayyo bara keessatti kaleessas hojjechaa ture har'as hojjechaa jira boruu samma inni dhufutti numa hojjeta kanaaf waldaa kiristaanaa biyya Anxookiyaa keessa jirtu kana keessa maaltu jira hojjetan raajota jira raajota dhugaa dubbatan raajota wangeela lallaban raajota dhugaa jedhan sobaan soba jedhan hattuuf ejjituu adda baasanii dhugaa jirutti himanii mootummaa waaqayyoof qopheessan raajota garaaf jiraatan miti raajota maqaaf jiraatan miti raajota fakkeessan miti raajota gadi ba'anii suuqii godhatan miti ayyaana irra jiruun lubbuu kan oolchan barsiisanii gaannamiin kan dhaloota oolchan waldaa kana keessa jiru haleluuyaa ergaan qaba waldaa kana keessa barana namni ka'u jira namni ameen jedhu yoo jiraate ameen akka biyyaatti nan raaja akka waldaatti nan raaja harka kee ol kaas lafa Itoophiyaa keessa biyya Oromiyaa keessa magaalaa kana keessa namni akka addaatti ka'u jira mee waaqayyo na kaasa jedhimee of qopheessa dhugumaa isinitti wangeela humnaan lallaba waan ta'eef wangeela fayyinaan lallaba waan ta'eef kanaafi waldaa isaa keessaa warra hojiidhaaf ta'an mishineerota dibee kaasa waaqayyo warra hin sodaan qaalluu kan hin sodaan dabtaraa kan hin sodaan bofa kan hin sodaan warra biyya dukkanaa keessa seenanii wangeela Kiristoos lallaban warra mandaruma keessa naanna'an miti warra fagaatanii deeman ergamoota dibee kaasa warra waldaa dhaaban warra waldaa diigan miti warra waldaa ijaaran warra akkasii kaasa waaqayyo ergaa kootti dhufuufan jira waaqayyo waa tokko jechuudhaaf jira galgala kana nama nadda baafadhutu jira laan jedha waaqayyo mee harka kee raasi waaqayyo fa nadda baa jedhame
waaqayyo faddabai waan jedhu irratti dubbadha. Haleluuyaa. Ani beeku galgala kana warri dhuftan milkooftaniitu. Yeroon kun yeroo keeti. Guyyaan kun guyyaa keeti. Barri kana booda raajaan jiraan bara keetiin jedhe ameen jedhe. Marraa taalaa baadiyaa. Nama si cinaatti naa garagali waaqayyo faddabai jedhaani. Egaa waaqayyo warra kadhatan kanatti dubbata. Warra tsooman, warra cubbuu tsooman, buddeena caalaa, warra cubbuu waliin galle, warra raqa biyya lafaa keessa hin jirre, warra fuula isaa barbaadan kanatti yeroo hundumaan dubbata. Warra isa kadhatanitti waaqayyoon dubbata. Warra daandii isaarra jiranitti waaqayyoon dubbata. Warra yaada isaa keessa jiranitti waaqayyoon dubbata. Kanaaf namoota achi jiran, namoota kadhatarra jiran, waldaa kana keessa warra kadhatantu jira. Kanaaf raajonni isaan gidduudhaa ka'u. Kanaaf lubooti isaan gidduudhaa ka'u. Mishineroonni isaan gidduudhaa ka'u. Irran darbu bara 2017 kana keessa waaqayyo ulfinaa si kaasa. Abeet hin fudhanne namni baay'een asin jiru. Waaqayyo dibataa si kaasa. Araabaataanaa maakraa diyaabora. Eenyu fakkata hin beeku ergaan kun nama nadda baafadheetti dhimma ba'u jira jechaa jira Waaqa. Nama ittiin hojjedhutu jira. Nama ergadhutu jira. Nama jawwee irratti dhibutu jira. Warri na ilaalate jettu ameen ameen ameen. Hadda naa baasaa jedhe waan ni dhufe. Nama hojii kootiin haa ta'u. Nama ergadhu. Nama afaan godhadhu. Nama itti dhimma ba'u. Hadda naa baasaa. Eenyu laata isaan? Haleluuyaa. Gooftaadhaaf warra hojjechaa turan kanarra hafuurri Waaqaa dhufeet itti dabalamuu qabdu. Kanaaf warra hojii gooftaan adda baasaa jedhe hafuurri Waaqayyoo dhufe. Waaqayyoof adda ba'u jechuun hiiki sirri isaa isaaf qullaa'u. Waan qullaa'aa barbaada Waaqayyo. Iddoo qullaa'aa warra dhaabatan, waan qullaa'aa warra hojjetan. Kanaaf lafa qullaa'aa namni jiru nama Waaqaaf adda ba'edha. Kanaaf Waaqayyo bara keessatti nama isaaf adda ba'ee jiraatu barbaada. Nama bara fakkaan, nama haala fakkaan, nama waan biyyi ta'e hin taane, nama Kiristoos hin fakkaatu, nama jal'ina dhiisee qajeelummaa keessa jiraatu, nama hirmii biyya lafaarraa adda ba'ee satti maxxanee jiraatu. Waaqayyo warras barbaadaa jira. Dargaggoota gidduudha, maanguddoota gidduudha, warra lallaban gidduudha, warra waldaa geggeessan gidduudha. Harka kee ol kaafadhu suuteedhi. Barana Waaqayyo hojiidhaaf si barbaada. Ameen. Mee ameen jedhi fudhadhu siif haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan hadda naa baasaa jedhe. Karaa hafuura isaa raajonni jiru siniin jedheera. Warri waa argan, warri citii argan, warri Waaqayyotti dubbatu, warri Waaqayyoof afaan ta'an, kan barsiisan, hamma lafeen namaa caccabutti dubbii Waaqayyo gadi fageessanii kan nama sooran jiru waldaa kana keessa. Kanaaf hafuurri Waaqayyo guddaan isaan irra buufatee jira. Isaanitti fayyadame egaa warra qullaa'an kana jechuudha. Hadda naa baasaa. Hojii Waaqayyo kan hojjetan warra adda ba'an, warra waamaman, warra qullaa'an. Kanaaf isaaf ergamu, isa qofaaf jiraachuu, sin akka hafuurri Waaqayyo sin hiiketti fudhadha. Adda ba'u waan Waaqayyo hin jaalannerraa isa Waaqayyo jaalatutti siqu. Adda ba'u. Kanaaf Waaqayyo nama isaaf adda ba'u barbaada. Eenyu laata? Namni gooftaaf adda ba'u barbaadu bara kana. Haleluuyaa. Mee ameen jedhame. Kana booda makamteen teessu. Makamteen jiraattu. Ilaashiin nama Waaqaati. Inni nama Waaqaati. Amma jedhanitti waan adda si godhu wayii sirra kaa'a Yesus. Meerka kee ol kaafadhu. Namni namas keessa jiran nan nagaa. Yaa Waaqayyo nama siif adda ba'u gubaa'ee kana keessaa filadhu. Waldaa kana keessaa nama siif jiraatu filadhu. Akkamitti Waaqayyoof adda ba'u waan jedhu qabxii arfan tokko dafee isinitti hima. Tokko isa nama waame beekuudhaan. Hojiin itti isaan waameef addaan naa baasaa. Akkamitti Waaqayyoof adda ba'u? Isa nama waame beekuudhaan. Namni baay'een eenyu akka isa waame hin beeku. Kanaaf hojii Waaqayyo kan buusan, hojii Waaqayyo dantaa kan hin qabne, jiru warra lakkoofsan qaban,
gaabattoo ilallabanii gaabattoo waldaa dhufanii gaabatti qorremmoo kan hojii waaqayyo godhatti gatanii galan lakkoofsan qaban warri akkasii warra waame eenyu akka isaan waame warra dagatan warra irraanfatan warran isaan waame kana addanaa baasaa isa si waame beekuudhaan adda baata yoo namni si waame gaafa namni sun dogoggoru wajjin dogoggorta gaafa namni sun dirree keessa galu wajjin galta yoo isa si waame Kiristoos akka ta'u beekte garuu rakkinnoo jiraate qorumsoo jiraate ariyatamnoo jiraate cimtee dhaabatta haleluuyaa ila yoo dhaloonni galan yoo beektonni galan yoo raajonni paastoroonni galan yoo warri kaan galan warra hin galle warra Kiristoos jaalanii deeman warra tajaajilan warra ejji karaa hin dhaabne warra hanni karaa hin dhaabne harka kee ol kaafadhu Yesuus as keessaa nama wayii dhibee kaasa mee ameen mee harka kee ol kaasi isa na waame beeka jedhame haleluuyaa sasi waamne beekannaan hin sodaattu sasi waame beeknaan hin yaaddoftu sasi waame beeknaan karaatti naftu sasi waame beeknaan hidhaas hin galtaaf morma kees hin kennitaaf inni si waame Yesuus darajjee si waamne dogoggorin hollaan kee si waamne kan gadi bu'ee si waame lafa dukkanaatii kan si fide godoo jaallootaa keessa godoo xonqaati mana siishaati mana farsooti inni si fuudhe harrayyuu addanaa bayyeedhaadha hojii kooba si barbaada addanaa bayye heelaa baataana maaya barri kun ijoollee bara namni baay'ee walitti makee yaa'udha walitti makaan hin taatu amma kana booda bara dhaloonni baay'ee walitti maku yoo barbaadeen dhuga yoo barbaadeen hata yoo barbaadeen ejja akka godhe waldaa dhufa kana booda akka sawweere waaqayyo warra kan koo addan baafachuu jalqaba akka adda baasuun beeku dibata sirra kaa ta'u chaappaa wayii sitti godha ta'u garuu waaqayyo adda si baafadheedha na ilaallata galyattu ameen addanaa baasa warra naa waamaman kana warra waame kana addanaa baasa ilaame waaqayyo warra waameen jechaa jira warruma waamaman keessaa naafoo jechaa jira ila erga si waame bara namoo adda si baasa mee akkas jedhame erga waamameedha adda baheen jiraadhaedha adda baheen tajaajilaedha siifaa ta'u ameen jedha siifaa ta'u sasi waame beeknaan haleluuyaa adda baataaf hin jiraattaaf hin sodaatta hin ulfeessita hin kabajja ofirratti moosifta barana inni si waame duwwaa sirratti hojjetu si waame adda baafat warra buddeen waame buddeen gaafa dhamame hin galu hin argine Yohaannis boqonnaa jaarratti kaleessumtii gooftaan buddeen nyaachise jara buddeen nyaachise dinqii godhe namni hojii dhiise hunduu waajjira cufe natti fakkaata kaa namni hojii malee hin jiraatu waan ta'eef inni qotu qonna dhiise inni eegu eegicha dhiise buddeentu argama jennaan Yesuusitti dacha'e gabaan baay'een dhiirri bichaan 5,000 jedha haa ta'u kaleessa gooftaan buddeen nyaachise suma foonii isaan booda lakkaa ijoollee buddeen nama baay'ee waamti otoo akkasitti torbee tokko nyaachise biyya hunda waama jechuudha gooftaan garuu achumatti dhaabe kalee buddeen isa lafarraa laateef har'a garuu buddeen isa waaqarraa nyaattu jedhe haleluuyaa inni sanadha buddeen inni waaqarraa gadi bu'e buddeen kaleessa nyaattan isin beelessa buddeen kaleessa bara Musee nyaatame namni baay'een nyaatee dhume buddeen isa kakuu haaraa garuu namni ana nyaatee hin badu hunduu jedhe ameen bishaan jireenyaanadha buddeen jireenyaanadha har'a na nyaattu har'a na dhugdu gaafa jedhuuni nu kana gochuun dandeenyuudhaan buddeen laalanii deemu waan ta'eef nu akkamitti nama nyaannadan hin galani gurbaa buddeentu fide buddeentu galche ilaalan raaja warra buddeen hin galchine warra haalli hin galchine warra jechi hin galchine waaqayyo gubaa'ee kana keessaa dhibee kaasa warra buddeen waaqarraa fiigan warra maqaa Yesuus ulfeessuu fiigan waaqayyo nu gidduudhaa dhibee kaasa Samboda Petros ilaked huldu ingale gagruba ingale warri biddeeni dhuftanii numa galtu warri wargatte wa micoodha yookiin mucaadha beekamtii waif jecha dhuftanii yeroon galtanii ooda warri dhugaa wangeelaa lallabuu dhuftan garuu hin adeemtu hin muduktan hin deemtu ganaa tajaajiltu
biyyaaf eebba taata. Warri ameenyatu sii ta'eera. Giddeen lamsi hoo isee si galchuufan miti. Sirna dhaggeeffadhu. Waan nama isoo baay'eedha. Bakki ittoo anoo baay'eedha as miti qoy. Biddeenni tu fidee biddeentu galche. Biddeen inni kaleen jiru warra edeen. Biddeen isaa haaraa jira. Haleluuyaa. Na nyaattu ennaan hin danda'amudhani galan. Warri namaan dhufan namaan galu. Warri buddeeniif dhufan buddeentu galcha. Warri maqaaf dhufan maqaa namnaan hin galu. Harka kee ol kaasi. Warri Yesuus laalanii dhufan garuu itti hafu'ee. Warri jireenya bara baraa laalanii dhufan. Warri makiinaan laalle. Warri micoon laalle. Warri faashiniin laalle. Bara baraan Yesuus wajjin jiraatu. Eessarratti gurbaa? Waaqa si waameen. Gooftaa si dhibeen. Haleluuyaa. Kolkollee yoo dhamameen galtaa waaqaati. Buddeen yoo dhamame micoo yoo si dhiifte eessarratti harka kee ol kaasi. Inni si waame amanamaadha. Inni si bilate amanamaadha. Sinoo deemuu barbaaddu jedhee warra waggaa sadii walakkaa bira ture. Yeetee daallo. Yeessan naqadhe. Siifan mana koo dhiise. Siifan jireenya koo dhiise. Ani buddeen lafarraaf hin deemu. Haleluuyaa. Ani dubbii waaqarraaf hin deema. Jireenya bara baraaf hin deema. Warri sooromuu duwwaa waldaa dhuftanii gaafa argattan galtu. Gaafa sinii mijate galtu. Warri Yesuus laaluu deema warri ettan galu. Bara hundumaa isa wajjin jiraattu. Bara hundumaa isa wajjin deemtu. Merka kol kaafadhu meesine maqaa Yesuus hin barriif jechi Yesuus biraas hin gashin. Jechi namaa Yesuus biraas hin gashin. Iyyumni kee Yesuus biraas hin galchin. Dhibamuun Yesuus biraas hin gashin. Ciqilamuun Yesuus biraas hin gashin. Warri Waaqayyoof adda ba'an hin galan. Halgabaam jedhe Pheexroos galu. Eessa dhangala? Eessa naqa? Hanna waamesi. Waraabaa caanaa maakaati. Waaqayyo dubbachaa ture kana boodas gingishaadha. Yeroo gingishaa dhufu bara kana keessa adda baatee Waaqayyoof jiraatta. Mee ameen 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 ameen. Ilaalin beeku barana waan milkita wayii sitti godhaedha. Akka hin danda'amnetti akka hin qabamnetti akka hin dhaabannetti harka kee ol kaasi. Sittiin qoosan akka kalee sirratti dubbatanii milkaan akka kalee kana booda Waaqayyo adda si godhaame. Warra waame adda naa baasa. Adda naa baasa. Bakka amana adda ba'ee barbaadama. Naggaadees ta'e qotee bulaas ta'e hojjetaa mootummaas ta'e Waaqaaf adda ba'i. Hojii konna deengessa lafa oolmaa kootu naan ta'u mannaaraan oola. Iti adda ba'uun hin danda'amu. Bukoormaatti lirmaatiin jecha jallootaatti lirmaatiin gaafa sana adda ba'uu argisiisa. Haleluuyaa. Hinnunna oodha wajjin deemteen nugin. Hin sirbina oodha wajjin hin sirbin. Hin sagaagalle oodhan hin sagaagalle. Waaqayyo adda baate addan siif hojjedha jedha. Namni tarree jalloonni hiriiran hin hiriirre gammachuu attamii qaba. Kamitti Waaqayyoof adda ba'an isa si waame beekuudhaan lammaffaa dubbii isaa dhaga'uudhaan. Waaqayyo Ermiyaas mucaa wallaalaa bira dhufe hin beektu. Adda si baafadhe ganamee saana kee keessatti jedhe. Ani ijoolleen akka tanaasaa hin beeku jechuun harkaa badaa dubbii kee hin baranne maalan godha ennaan ani raajii si godha biyyaafan raajii si godha waan ta'eef otoo ati haleluuyaa bishaanuun ta'in adda si baafadhee de Waaqash. Dubbii Waaqayyoo dhagaye. Dubbii Waaqayyoo gara Ermiyaas dhufe. Dhaloota dubbii Waaqayyoo dhaga'u adda ba'a. Dhaloonni dubbii Waaqaan dhageenye adda ba'uu hin danda'u. Rakkoon bara keenya jiru hin dhageenye hojiitti hin waan ta'eef wangeelli nurratti hojjechuu dadhabe malee wangeelli suma Phaawulos lallabedha. Wangeelli isaa Phexros faa lallabanii du'aa meeqattiin kaasanidha. Kottu wangeela dhagaye waan narra adda bayinaa siin jechaa jira. Yoo adda naa baate adda godheen siif hojjedha jedhe Yesuus. Dubbii isaa dhaga'uudhaan adda ba'u. Hoolonni kan Waaqayyoo adda maaltu adda isaan godha? Sagalee ormaa yoo dhaga'an hin baqatu. Sagalee kan gooftaa isaanii kan tiksee isaanii garuu hin beekuu jedha. Yohaannis boqonnaa 10 ilaaltan. Kan ormaa watti dhufe hin baqatu. Kan koo garuu hin beeku hin hordofu. Ani soolota koo beeka. Hoolonni koos dubbii koo beeku. Haleluuyaa. Warri Waaqayyo isinitti dubbachaa jiru
akkasini jedha Waaqayyo barana si addan baafadha. Isaan nama lamatti adda ba'e as keessa namni lama adda baanan gahaadha. Biyyatu sitti eebbifama. Dhaloota sitti boqota. Waaqayyo nama 500 as keessa taa'u kana keessaa laaraaba harka kee ol kaasimi reepaasaa kaatiya nama siif jiraatu nama si sodaatu nama karaa dheeraa sii deemu nama haalli jilbeeffachiifne nama obbooddeen laalle nama akkasii nuu dibii kaas. Ameen jedhi dibii nu gidduudha. Akkasumaan nan iyyisiisu waan nama adda baafachuu barbaaden beekon adda si baafadhen hojii koo siin jalqaba jedha Yesuus. ሰደፋ ሀፉሪ ቁልቁሉን ነመረ ዱፌቱ አደባ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ በቃ አደባታ አደከ ሲባሱ ሀፉሪ ቁልቁሉ ለመስረን ጅረት አደባው እንደነሱ ጋፋ ፉሪ ዋቃ ሲረዱፉ ኡቱን ጃለቲኖ ፊ ድሬ አማኬሳ ሲባሰ ዲቤቱ ሞፊ ሲባሰ ሀፉረ ቁልቁሉ iddoo kennuu shaakala ulfeessuu shaakala sodaachuu shaakala warra hafuura qulqulluu ofirratti ulfeessan warra hafuura qulqulluu simatan warra hafuurri qulqulluun irra bu'e Waaqayyoof adda ba'u. Ameen. Yoo hafuurri qulqulluun namarra bu'eedha kan Waaqayyoof adda ba'an jarreen kun adda ba'anii jecha addaa kan dubbataniif ana hafuurri Waaqayyoo irra jiruufi hafuurri Waaqayyoo dhufee adda naa baasa jedhe lakka hafuurri Waaqayyoo irra dhufu adda si baasa. Hammatteen teessu waan biyya lafa koosii xaxattee irran teessu hammattee irraa adda baata irraa baqatta. Haleluuyaa. Ifa mana godhaa namni bobbaasaa mana keessa ol kaawwatee hanka bakkabu jira hin jiru. Garuu gaafa nyaannu gaafa nyaattan baay'ee miidhaga namatti tola. Booda garuu gaafa geggeessinu otoo duuba laalin sokkinaachuma nun barbaachisu waan ta'eef barana akka kanatti iji keenan laalallee hodhe irraa naannofta waan biyya lafaarraa adda si baasa jedha Yesuus. Sitti lurgaan biyyi lafa duuta keeruun dagatinaa beenyaan nama cubbuu hojjetu maal jedha qabeenya ulfina guddina akkasii du'aa'edha. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra dhufu akkamitti akka nama wajjin jiraattu si barsiisa. Waaqa wajjin akkamitti akka jiraattu si barsiisa. Hafuura qulqulluu jalaan didinaa balbala keessanitti hin cufinaa gaafa nasii deemisii jedhu gaafa inni kana yaaduu dhiisi gaafa inni kayi kadhadhu adda boonu isa kanadha. Harka kee ol kaasi yaa abbaa koo sin kadhadha hafuurri Barnaabaasiin adda baase hafuurri Saa'oliin adda baase galgala kana hafuurri kee dhaloota kanarraa dhufu. Ameen dhufu. Gaafa hafuurri Waaqa sirra dhufu dandeessee cubbuun hojjettu dandeessee biyya lafaa hawwitu isa si galetu waan biraadha. Gaafa hafuurri Waaqa sirra dhufe haleluuyaa ol ka'umsi kee dabalaa deema gadi bu'aan adeemtu. Akkamitti Waaqayyoof adda ba'u sadhuma isa namaan mormu hamaa sanaan mormuudhaan hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 9 irra jira. Saa'ol kanatu wangeela lallabuutti ka'e jarri deemaniiru galaanarra deemanii lallabu akka bara keenyaa kana otoo bara amma jiran nuyi jirru kana amma nu ta'u Phaawulos faa Barnaabaasiin faa ta'e hojii guddaa hojjetu yaadaan toosaan bara kana hiraatanii bara bilbilli hin jiru. Bara namni wal arguu hin dandeenye miilaan lafa hedduu deemanii mindaan qabani mindaan isaanii gaara kana bira hin hidhamu kana bira hin reebamu kana bira maqaa gaarii hin qaban akka saamtutti ilaalamu galaana gara deemanii mootota sodaatan xiqqaa guddaa biran darban wangeelatti lallabu. Sakanaaf ba'an waan ta'eef sakanaaf waamaman waan ta'eef mandara keessa yoo deemaniyyuu Kiristoosin afaan isaaniirraa dhaban. Hin dubbatu dhugaa ba'u sanarraa kan ka'e namicha tokkotu ittiin morme namitti qoricha namatti gootu warri xonqaayii pheenxee maaliif hin jaallattu beektu hojii isaanii diigna biyyi lafaa maaf nu jaallatan beektu dukkana keessaru silaa Yesuusin nun ajjeesanii
warri biyya lafaa kan Yesuus hin jibbeef hojii isaa dukkana keessatti hojjetamu irratti barama gaafa gara ifaa dhufe. Yesuus immoo dukkanni isaan ta'u ifa ta'ee dhufe waan ta'eef hojii dukkanaa bakkeetti baasa. Kanaaf namoonni ifarra dukkana jaallatanidha. Warri dukkanaa warra ifaan jaallatan. Mucayyoon dukkanaa mucaa ifaan jaallattu. Hin lammaa garuu walitti makame malee. Hiriyaasaa jaalalleessaa inni waldaa jira biyya lafaati. Yookiin immoo isheen waldaa jirti abbaan manaa ishee isa biiraa dhugu bakkeerra. Deebiin siin ta'u hamma duututti of hin eegin. Iftiif dukkanni tokkummaan qabu. Ittiin hidhatinaa. Jarri dukkana keessaa hojii dukkanaa hojjetu. Dhoksaatti hatu, dhoksaatti jechu, dhoksaatti waan baay'ee godhu. Namatti moru waan ta'eef warra pheenxee kana ijaan argaan jaallatan. Waan isaan pheenxee irratti hojjetan isinitti fidin. As keessa waan seenaa kee jijjiire malee nama meeqatu warra pheenxee irratti mana isaanitti kadhatan irratti dhagaa guurtan. Nama meeqa karaarra dhaabattanii ajjeesuuf eeggattan waaqa seenaa kee geeddare malee. Maasi godhanan garuu yeroo sana. Maasi goone mama yeroo ta'e ilaal. Garuu hafuurri dukkanaa sun sammuu kee waan to'atee jiruuf yeroo sana hin jaallattu. Faarfannaa isaanii hin jaallattu, kadhannaa isaanii hin jaallattu. Kanaaf warra tajaajila jarreen kanaan jaallanne tokko jira. Namicha tokko. Xonqaayidha. Sanarraa kan ka'e namicha biyya bulchu tokko wangeelatti lallabuu barbaadan Saa'ol fa'a. Namichi garuu akka dhugaa isaan kana bira jiru akka hin fudhanneef isaan ittise. Xonqaayin kun inamanini waan isaanii sobaa kan wayyaa. Aadaa warri xonqaa'otaa warra beekumsa qaban warra birrii qaban kotteessitee hiiteetti akka gara Kiristoos hin dhufne. Namichi kunis dhugaa wangeelaa Phaawulos fa'a akka jiru kana akka namanne kiyyootti ta'e. Danqaatti ta'e. Karaa darbaa isaan dhoohu harka kee ol kaase. Gaafa kadhattu, gaafa deemtu, gaafa guddinaa tattaafattu, wanta dalgagalee si daangessu har'a jedhe Waaqayyo jaamummaadhaan sirraa adaba jedha Yesuus. Mee warri ankooteettu ameen. Lakkoofsa 9 irratti akka jedhe yeroo sanatti Saa'ol inni Phaawulos jedhame sun hafuura qulqulluudhaan guutame. Waaw. በመንፈስ ተሞልቶ አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተመ ጳውሎስ ነምቲ ከነመውዳፍ አፉረ ቁልቁሉን ጉተመ ጦንቃዎት ቡዶት አሞት ሰይጣን ከንቲ መውደን ደሰን አፉረ ቁልቁሉን ጉተምተን ከናለ ለመውደን እንደሰን ነምቲ ጳውሎስ ዘለምኩና አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተመ ደን ጋፈ ጉተሙ ኢጀ ነምቲ ቆሪቸ ነመቲ ጎዱ ከነ ከሰላል ነመ ባየት ለካ ነምቲን ቆሪቸ ጎቴ መራችቴት ቆሪቸቲ ጎቴ ጋይለ ዲግደት Qorichatti gootee mucaa barnoota biyya guddaa ga'uu danda'u naaf beessiteetti. Qorichatti gootee nama baay'ee yeroo malee ajjeefteetti. Harka kee ol kaase. Barana jedha Waaqayyo. Ergaa kanatti yaadi fudhadhu. Warra qoricha namatti godhantu harka keetti qaanaa jedha Yesuus. Harka keetti qabamu ameen. Kadhannaa keetiin hojii isaanii diigama. Lallaba keen diigama. Lisaana keen diigama. Imbekon namoota ganaa mul'atanan arga gubaayee kana keessa. Atoof hin eegdaa safarumatti duuta. Lakkii ali biyyaa fantaa warra tammesti. Siikadhu bakka dhalattetti hin du'in. Harka kee ol kaase. Ganaa keellaa xonqaa'otaa kukkuttee fagaattee deemte. Ameen jedhi sii ta'eera. Warri qoricha namatti gootu siin dandeessu. Warri qoricha namatti gootu tajaajilaatti sin gooti. Bakkeetti sin gooti. Amma jira. Namoonni qoricha namatti godhan guyyaa saafaa sitti godhu birrii kee buukirraa baaftee tasa rakkabdu. Si fuuzeessu. Qoricha namatti gootee galii baay'ee argattee sooromte. Hawwaaj hawwaaj. Warri kana booda qoricha namatti gootu mataan gad deebi'uu jalqabu. Fodda gaggaragaluu jalqabu. Warri irratti walii galtu duwwaan ameen. To Yesuus jiru karaatti namnu. Lallabni keenya karaatti lafu. Kadhannaan keenya karaatti lafu. Deemsi kee karaatti lafu. Meeyyiiti ameen jedhi fudhadhu maaloo ergaan nagaa'eera. Raabaa jaanaa maakiraadiyaa baay'ee. Maalan godha namichi kun qoricha namatti godha. Gooftaan Yesuus Kiristoos maalan godha jedhee golgaleen boonye. Phaawulos.
Sinammoo argitanii sodaattu maalan godha gaa gooftaa Yesuus Kiristoos bakka naafachuu kooti bakka du'uu kooti bakka maal ta'uu kooti. Gaafa hafuura qulqulluun guutamtu xonqaa'ii sodaattu jawwee sodaattu kaatee dabaddabta. Diina waan gaariitti dhufe gaa Phaawulos kanatti gaafatti dhufe Phaawulos akkuma warra kaanii see agalgaa'ii Phaawulos daffaariidha. Haleluuyaa. Hafuura baay'ee salphise. Tigara galega. Ati ilma seexanaa diina waan qajeelaa hundumaa ilma seexanaadhaan namicha diina waan qajeelaa hundumaa ati haxxummaa fi hammina hundumaatti guutteetta. Ati yeroo hundumaa dhugaa gooftaa sobatti geeddaruu kana dhiiftu waan isaan lallaban sobatti jalaa geeddara jedhu warras waan ati dubbatte jal'isanii kanaasaan sobatti geeddaruu kana dhiiftu sii wayyuu dhiiftu jechaanii jira. Hakka jedhe raajii wayii irratti dubbate amma harki gooftichaa sidhaa jaamaa hin taata amma yerootti fan argitu ittiin jennaan achumaan nurriin itti marame dukkannis ija isaatti uwwise nama harka qabeessa geggeessu barbaaddachuudhaaf qaqqabachuutti ka'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Biyya bulchaan sun waan ta'e yommuu arge dinqifatee barsiisa gooftaatti amane. Edda lakka Phaawulos faarra kan jiru hafuura guddaadha. Namitti qoricha namatti gootu kana ija ishee akkanatti jaamsee urriitti uwwisee safuudha abboo ani kalee qoricha isa namatti godhu namicha kana namanaa ture harka kee ol kaase agalgaa'ii qorichaan deemtu amanaa qorichaan deemtu barana karuma kee salphisa Yesuus. Meeyaameen warri qoricha baatanii dubbiin isaanii dhugaa fakkaata soba. Dhugaa gooftaa sobatti geeddare nama baay'ee gowwomse. Seexanis bara kana hin sooromte dheet ofitti waama. Illuminaantiin baqallaalu gaafa miseensa taatu birrii 500 sii gala jechaadha. Miseensuma ta'uudhaan kana duwwaa miti torbeedhaan guyyaadhaan nama nutti daballaan bawar 100,000 balaa itti balaalle isa kana ol nyaattaa'edhaan. Mi hojjetaa kami 100,000 nyaatu ji'a. Illuminaantii miseensa taanan nama salaam fiddee lubbuu haaraa nutti daballaan bayya waruu 100,000 utoon hojjetin jechuudha. Kanaaf dhaloonni dhugaatti fakkaatee har'a zinnanyaa ta'uudhaaf beekamaa ta'uudhaaf mul'atee darbuudhaaf sirbituu beekamaa goota wayii beekamaa ta'ee darbuu waan barbaaduuf dhaloonni baay'een harka seexanaatti kufaa jira. Harka kee ol kaase. Warri qoricha namatti goote nama joonjistu kuni harka ilaa ati dhatti harka isaaniitti hin kuftu Waaqayyo garuu fidee harka keetti kuffisa. Maali ameen jettu siibaa ta'u siib. Phaawulos harka namittiitti hin kufne namittiitu dhufe harka isaatti kufe. Diina waan qajeelaa hundumaa ilma seexanaa hin dhiiftu hojii kee kana. Haleluuyaa. Amma harki Waaqaa sidhaa hurrii sitti marama jaamaa taatan harka kee ol kaase. Yaa Waaqayyo diina obboleettii kana adamsu diina obboleessa kana adamsu hotuma ishiin jirtu jaamaa godhi dabarsi. Ameen jedhi jaamaa sirraa godha. Ishi harka kee ol kaase. Raaji ila akkas jedhime diinonni koo barana hin jaamu jedhame. Maayettee otuma biyya jirtuu barbaadanii si dhabu ameen jetta. Sitti mooluuf si barbaadu uffannaa kee barbaadu maqaa kee barbaadu ergaan sii qaba garuu si barbaadanii si dhabu. Hin qaqqabatti malo eessalli badee xonqaa isaa mee hojjetuuf ka eessalli ta'e gurbaayyaan sirra jiru dibanni sirra jiru kan biyya keessaa ari'ee si baase si salphisu miti kan jalloota yoo ari'ee biyyaa baasuudha xonqaa'oota yoo ari'ee biyyaa baasa. Ilaala Waaqayyo warri qoricha namatti gootu bara kana keessa hin kassarteedha Waaqayyo birriin isaanii kisaaraa gala. Abe firaashtaatti as keessa namoo ameen hin jedhu sabni kun barana warri si joonjessuuf sirratti hojjetan kisaaraa galu. Kanaatti si hambisuuf laarraatii lama beeksisa du'aa sirratti baasanii beeksisa himannaa deemanii naannoo keetti kasiimatan Waaqayyo keedhu kanaada isaaniin karaatti hambisaa ati lallaba kee itti fuftaa
raajummaa keetti fufta hojii keetti fufta inni si waame ani amanamaadha namni waaqayyoo faddabe lafa waaqayyootti isa erge deema ameen injettani hin baateen deemte jarri adda baanan barana hin teessu harka kee ol kaas Raba nama lallabuu barbaaduun barbaadam gullutee teessee Yesuus hin lallabda karaa irratti Yesuus hin lallabda makiinaa keessatti Yesuus hin lallabda waaqayyo adda si baafata yoo deemtu afaan kee calin jedhu dhugaa baata hin lallabuu jali qabda raataa labaadiyaa nan arga mul'atan namoota otoo sodaatiin addabaabayii ba'anii wangeela lallaban namoota Yesuus gooftaadhaan karaa gurguddaarra ba'anii marratii lafa gatii aborra adii fuuldura dhaabatanii gurraacha fuuldura dhaabatanii otuu sodaanne namoota deemanii ganaa dhugaa ba'anii arga dabooroon caljarii taa'e namni gootii amantii tokko duwwaan harka kolkaas kinoo barana xalayaa kana fuutee baata ergaa kana fuutee deemta wangeela kanaaf afaan taata haleluuyaa baradhumaa keessa jirtaaf qopheessi gootota wangeelaa waan as keessaa dibee kaasa magaalaa jalduu waldaa gannat goojoo keessa arga kee ol kaas kalinaaf etinaafa baran malee waaqayyoonuma si kaasa baran haleluuyaa shamarran ba'anii deemanii wangeela lallabaniin arga dargaggoota deemanii dhugaa ba'aniin arga kuni yooma akka ta'uun beeku sirratti ta'eera waajjira gaafarattu lafa gabaa gaafarattu hamma carraa argattutti Yesuus hin lallabda lafa waan ishee erge ganaa deemtaame mee akka jedhi lafa waan itti na ergen deemedhaame haleluuyaa ilaa dhaggeeffadhu biyya Dubaayii dhaquuf kan boosu Ameerikaadhuma otoo diibinaa beechi jiraadhe waaqumti carraa diibinaa kenne zoorrettanii boosan ergaan sinii qaba kana duwwaa miti jiraachuu duwwaan deemtu wangeela lallabuudhaaf deemta maaloo Dubaayii na ergi wangeela lallabaa jechuu jalqabtu Finfinneetti na ergi wangeela lallaba baadiyyaatti na ergi wangeela lallaba waaqayyo warra wangeela lallabanii balbalabanii Awurooppaa irratti balbalabanii ameen jarisiitaa jarri dibamnaan adda baanan galaniin teecha azu of qaba azu achumatti azu qoynan fixa Yesuus goofta na tasgabbaa fura keessan qaba ayyam hindeeman gurbaan teenya gaafa waaqaaf adda baatu sitti cufameen teessu too waldaanuma darakii sii kennuu baatte gadi baatee iyyita Yesuus gooftaadha Yesuus karaadha Yesuus jireenya Yesuus fayyisa Yesuus oolcha ila waltajjii namni irraa sin gashine inni kun qaboo yaa'ii qaba inni kun irratti mari'annaa qaba qoy meel tajaajilta qoy ji'a shanguuti siin jedhu inni bakkee garuu si daangaan qabu baatee lallabda namni baay'een ayyaana baatee madarakii dhabee suuqata maal fuuta madarakii irraa hamma kana booda waaqaaf adda baata taanaan dhugaa sitti hima raabataana makraadiyaa afuurri dhugaan sun gaafa sirra dhufu charchii duwwaa galchee sin teessisu Samaariyaa jedhe Yihuudaa jedhe hanga addaara lafaatti jedhe deemtee dhugaa naa baatee jedhe baadiyyaa deemtutti dhugaa ba'aa deemta magaalaa deemtutti dhugaa ba'aa deemta waaqayyo warra wangeela lallaban nuu dibsh warra kolkollee lallaban miti warra ofii isaanii lallaban miti warra Yesuus lallaban nuu dibi Yesuus lallabuudhaaf deemani gurba gaafa Yesuus lallabuu manaa baatu mormiin hin dhamamu raaba saakaatiiba ila hin beeku warra waltajjiin eeggannen dibee kaasanaan jedha Waaqayyo kana jechuun yoo mana cibaa jedhanii warra achuma ta'anii yammiti warra gadi ba'anii dhalootatti wangeela lallaban nama dhugaanaa ba'uun barbaada nama nafaashii dhibuun barbaada warri ofan qopheessettan ameesii ta'eera Taayilaan keenya amma madarakii irratti wal lola kootu gabbaana bakka kana booda gabbaana ameen jedhaame ameen jedhe waltajjiin dhabe tajaajilan dhabe ta'e waldaan jijjiirtu kana booda waaqayyo biyya hunda sii kenna musliima sii kenna ortodoksii sii kenna warra waaqa beekan hin beekne sii kenna gadi baatee wangeela lallabda kanuma sitti lallaba bagan jarraa argadde gaafa waaqayyo fadda baatu mootummaa waaqa duwwaa labsita
ሰው ፈውስ በቃ ነምን ፈይ ጃለተኒ ምት ነመቱ ፈይ ነመቲ ከም waaqayyo bara kana booda dhaloota akkamii dibameettu namoota dubbii mootummaa waaqaa faasaanii keessaan dhabamu. Hin amantu waaqayyo gabaa warra jal'ootaa busheesseetu gabaa qajeelotaa bara kana booda ol kaasa. Uffay. Ila namni baay'ee waldaa keessa ta'ee ooma wangeelli dhugaa lallabamadhee gubatee ofooqee ba'a. Kana booda yaaddayin waaqayyo si gidduudha nama isaa ta'uu diba. Biyya kee keessa nama wangeela dhugaa sitti lallabu diba. Ela baradi la bakradia warasi kana talide biani gatishin gafanne warati kapradia warra yesusi si kanani birri sirra fudanne warra tola wangela sitti lallaban warra tola si kanadal waaqayyo suma gidduudhaan dibayeraayira gafa waaqa faddabaate waan biraan gootoo jiidhuma seexanaa diigaa oolta jarreen kun mandara keenya raasanii nurraan dhoowwitan ennaani haleluuyaa himata akkasii irratti mante jar maaliif yeroo baay'ee cufatanii lallaban oolan gabbaanii deemu warri hafuura waaqaa qaba warri dibanni waaqa irra jiru mandara raasu karaa isaan irra darban mandarri qaalluun raafama qonqaawonni riiba dhabu barana dhugaa waaqa sinitti hima ibidda sirraan galle tokko sirra dhufa nanni isa wootte akka dhiisteen galle pheenxee shokshakkan ta'in harka kee ol kaase tajaajilaan of kennitee tajaajilta waaqessinaan of kennitee waaqessita waaqayyo bara kana keessa ibiddaanas Shayde ayana na sigeges me amen tanan pente original tay forjidin tay mbak forjidin gatin qabu karaan mo isi dabarsuuf copy yero daf se fayyada original li garuu xentawida jira Jesus wasa me ganana deemedha warri deemni cal jedha warri deemtan ganaan deemedha ganaan labsaydha ganaan raajaydha barana sin kaasa jedha Jesus maatii keetii fasi kaasa rakkataadha fasi kaasa isa harkaa dhabee fasi kaasa sakaanserii rakkatuu fasi kaasa maalo ameen isa cubbuun badee fasi kaasa hindi dadhattee godoo seexan irratti jaar godoo abaarsa godoo qaallu godoo xonqaayi bakka deemtu hundumaatti hin diigda sadhumaa sitti magaafa waaqa fadda baate haleluuyaa heebbifamaa gooftaa kee bira deemta otoon heebbifamin dachee kanarraan kaata amma kadhachuuf jirra harka kee ol kaase dhugaa waaqa sitti inni nu waame waaqa eebbisaa jedhamudha maqaansa waaqayyo Abrahaamiin waameen kasaasine harka kee ol kaase waaqa eegee galgallee Abrahaam guddaa ta'e hammarratti waa'ee isaa waan gaariidhaan kaa ergaan sii qaba yoo lafa kanarraa irree darbite seenaan dagatamne waaqayyo karaa keen hojjeta harka kee ol kaasiifan kadha waaqayyo barana ayyaanaan si eebbisa dibataa si eebbisa mul'ataa si eebbisa biizineesii si eebbisa fayyaadhaan si eebbisa yoo adda baate sin eebbisa Yesuus ilaa Enten akkamitti eebbifama beektaa adda ba'uudhaan bay sanyii filatamaadhaati sanyii filatamaa sanyii durii aroogee wajjin walitti nammu gurba wal keessa makanii facaasan mirti zariin kobaadhuma facaa harka kee ol kaase raataa kaabraadiyaa ba'oyya hin beeku waaqayyo gubaa'ee kana gidduudha naman eebbisutu jira naan jedhu maarreenna addanaaf haa ba'ani eebba qabamee tures gadhanniisaaf nama baay'eetu nan eebbifame jechuu jalqaba naan jedha nan eebbifame jechuu jalqabu raabaataa raabaarraadii lama keelee boora qabaddu ergaa waaqayyo sitti dubbatu namni keenya amma sadabalaa silkiin kee dhumni isaa 5 isa jedhan eegaa dhiisii wangeela kan caale hin jiru haleluuyaa ergaan sii qabaan mallee eebbifamuu dhufte miti erga manichi bakka tabaaramanii cabanii galan miti bakka tabaarsi namarraa cabe eebbaan furdatanii gadi ba'anidha ila harka kee ol kaafadhu harka kee lamaasa akka nama eebba wayii fudhachuu keetti warri laggamtuun siniin ta'u harka kee ol kaasi dhugaa afuricha nama jeese malee dargaggummaa miti barana waaqayyo eebbatti machooftu sirra kaa dibatatti machooftu sirra kaa mul'atatti machooftu sirra kaa sagaleetti machooftu sirra kaa meeyyaamen ትባረካለሽ hin eebbifamta
sinjera waaqash. Hin eebbifamta sinjera waaqash. Hojiidha si eebbisa. Fayyaadha si eebbisa. Ayyaana si eebbisa. Dhaloota si kennu si eebbisa. Diinota kee fira si gochuudha si eebbisa. Karaa si saaquudha si eebbisa. Madarakii si laachuudha si eebbisa. Beekwan raajitti galeen jira raajaa soolee waan ta'eef dhugaa Waaqayyo bara ormi jireenya isaa gadi adeemu xoologee akka mataa goraa hidhasa bara biyyi guddate toodhani gad deebi'u sittan hima waan badda sitti fakkaate yeroo duraa hamma garuu dubbiin garagaleetu warra akkas jechaa turtan ol jechuutti kaafu laarraatii kaapraadiyaa ilaa sagalee akkasiin nagaa harka namaa sin laalchisudha waaqash harka fira kee sin laalchisudha waaqash meeyyaati ameen harka qooddanyaa kee sin laalchisu harka ollaa kee sin laalchisu jireenya na si eebbisa hojiidha na si eebbisa gaa'ila na si eebbisa mul'ata na si eebbisa hin beekwan uffay jetta kana booda waaqa fadda baanaan boo'uun hin jiru gammadaa deemudha malee haleluuya 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 uffay sagalee tokko nagaa warra kan koo ta'an naan jedha furri waaqa akka nama kinoo itti marmee koottu as jedhe warra nama qabee deebisutti namoota harki wayii dhufeetti marmee waan isaan itti deemuu kaan salphina wayirraa deebisuun arga meeyyaati ameen jedhiga harka argitu kun harka kootaniidhaan jedha waaqash nama baay'een harka kootiin qabee oolcha warra na adda baannan eeganaan jedha Yesus mee akkas jedhachi ol jedhi dhaabadhu kana booddee nan eebbifamaa waaqa faddan ba'a jedha nan eebbifama jedha riipaasaa kataa bataa namaay amma nama qaxalee of qopheesseen barbaada hin kadhanna waan ta'eef Waaqayyo fadda baata